Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Egaa tolee kun barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsing irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti akkamitti akkasiin WhatsApp irratti nama hordofuu dandeettan isinitti agarsiifna jechuudha. Egaa WhatsApp irratti nama hordofuudhaaf karaa baay'ee salphaa fi gabaabaadhaan nama hordofuu dandeettanii keessumaa jechuudha. Warroonni maatii taatan jechuudha. Ijoollee keessan wantoota dogongora garaagaraa irraa hambisuudhaaf ijoollee keessan karaa salphaan hordoftanii yeroo yerootti jechuudha ergaa isaan namaaf ergan yookiin ammoo miiseejii isaan namaaf barreessan viidiyoo haa ta'u footoo haa ta'u wantoota garaagaraa jechuudha hordofuudhaan rakkina isaanii jechuudha beekuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoonni keenya jechuudha warroonni kana keessa barnoota akkanaa kana ilaaltanii dhimma hin taaneef yookaan ammoo wantoota dogongora garaagaraa ittiin hojjechuudhaaf barbaadan ammoo nuti barnoota akkanaa kana dogongora garaagaraa akka ittiin hojjetaniif hin barsiifnu jechuudha. Kanaaf kan akka nuuf hubattan asumaan isin beeksifna jechuudha. Egaa hordoftoonni keenya jechuudha warroonni gama chaanaala Afrikaa Samsing haraa dhuftan chaanaala Afrikaa Samsing akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada qabdan koomantirra nuuf kaahaa isin jenna. Akkasuma jechuudha gara keessaatiinis warroonni gaafachuu barbaadan liinkiin isaa descriptionii viidiyoo hundaa jala yoo deemtan argachuu ni dandeessu. Gabbuutanii descriptionii jala galtanii liinkii irratti kilikii godhuudhaan kallattiidhaan nu gaafachuu ni dandeettu. Akkasuma jechuudha telegiraama keenyas achi jala ni argattu. Telegiraama keenyas yoo join gootan aappii maallaqaan bitamuu fi firii argamu kanneen hedduu isin fayyadan jennee yaadne achirra kennee jirra salphatti argachuu ni dandeettu. Egaa hordoftoonni keenya jechuudha appilikeeshinii kana ammoo iddoo isin argattan kallattiimaan descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif kenna. Akkasuma jechuudha gama telegiraamaatiinis yoo deemtan ni argattu isin jenna. Kanaaf jechuudha aappiin kun meegaabaayitiin isaas baay'ee xiqqaadha. Bilbila keessanis iddoo isin irraa hin qabu jechuudha. Kanaaf aappii kana salphatti buufattanii irraa fayyadamuu dandeessu. Otoo itti fayyadamattis karaa baay'ee gabaabaadha. Isteeppiin isaa waa hedduu hin qabu jechuudha. Kanaaf salphatti ittiin nama to'achuu dandeettu isin jenna. Kanaaf aappii kana akkuma buufattanii xumurtanii maal gootu al tokkoof aappii kanarratti ni cuqaaftu. Tole sana booda maal gootu iddoo start now iddoo kanatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda deebitanii alloo. Okay, sana booda maal gootu asirratti kan dhuftanii waatis kaan iddoo kanatti kilik ni gootu. Dhiifama wantoonni akkanaa kun yoo isinitti dhufe jechuudha beeksisa kana maal gootu gubbaa kana x asii kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda haala kanatti duubatti irraa deebitu. Okay, sana booda maal gootu as gabuutanii iddoo okay jettu kanatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda paarkood WhatsApp jechuudha haala kanaan isiniif baha jechuudha. Kanaaf maal gootu jechuudha isin WhatsApp nama hordofuu barbaadanii fakkeenyaaf WhatsApp maatii keessan yookaan immoo ijoollee keessan jechuudha. Ijoollee keessan san irra al tokkoof ni galtu jechuudha. WhatsApp keessan irra galuudhaaf fakkeenyaaf bilbila gama harka bitaatiin argamu kanarratti ilaalaa jechuudha. Akkaataa isin irra galtan jechuudha. WhatsApp keessan haala kanatti irra ni galtu. Egaa hordoftoonni jechuudha WhatsApp keessan erga haala kanatti irra galtanii booda maal gootu sarara sadan gubbaa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha kallattiimaan maal gootu WhatsApp web iddoo kanatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda jechuudha WhatsApp keessan paarkood isaa haala kanatti suuraa isaa kaaftu jechuudha. Tole akkuma isin agartan jechuudha bilbila gara harka mirgaa irratti deebinee yeroo ilaalle jechuudha kunooti ani nama bilbila gara harka bitaa jiru kana hordofaa jira jechuudha yookiin ammoo WhatsAppiin inni namaaf ergu yeroo yerootti tajaajila hin dabru jechuudha. Egaa hordoftoonni jechuudha fakkeenyaaf bilbila gara harka bitaa irratti argamu yookiin ammoo gara harka bitaa irratti argamu kanarratti deebisee isinitti agarsiise fakkeenyaaf chaatii tokko kanaa wajjin yoo godhe kallattiimaan chaatiin isaa na biras ni dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf haay akkuma isin agartan kallattiidhumaan na bira dhufee jira jechuudha. Kun akkuma isin agartan kallattiin na bira dhufa jechuudha. Chaatiin isaa salphatti haala kanatti nama hordofuu dandeessu jechuudha. Akkuma isin agartan suuraa ta'ee wantoota barbaadan fakkeenyaaf yoo ergitaniif salphatti
haala kanatti nama kamuu nama barbaadan kamuu jechuudha to'achuu ni dandeessu isin jenna. Fakkeenyaaf nama biraas yoo ilaaltan jechuudha akkasumatti haa jedhaani kallattimaan na bira ni dhufa jechuudha. Akkuma isin agartan iddoo kanatti yoo kilik gootan haala kanatti kunis deebi'ee na bira dhufee jira jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti fakkeenyaaf isinis jechuudha nama sanii deebisaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni sun chat wajjin godhaa jiru san yookaan immoo namni isin hordofaa jirtan sun chat nama biraa wajjin godhu san isinis deebitanii nama sanii chat godhuu ni dandeessan jechuudha. Nama san fakkaatanii hiriyaa san fakkaatanii jechuudha. Hiriyaa isaa san fakkaatanii nama sanii ergaalee garaagaraa waan barbaadan erguu fi ni dandeessu isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti nuuf turaa isin jenna.